Nuti amantii keenya lubbuu keenya olitti jireenya keenya olitti biyya keenya olitti waan qabnu kana olitti amantii keenya jaallannaa jala muranii nuu beekuu qaban. Isaaf jiraanna waan ta'eef biyyi nagaa ta'uu kan nuti barbaanneef biyya Itoophiyaa kana keessatti tokko maqaa Oromummaatiin akka cabne namuu beekamaadha. Eenyunuu kana jala sararee beeka. Lammaffaa walqixa maqaa Oromummaatiin cabne sana maqaa Islaamaatiin cabne kana beeytan. Hundi keessanuu seenaa kaleessa dabarfata. warri kaleessa kana beeku kan akka waaqoo jala murtii አንዳንድ ሙስሊም ጠል የሆኑ ግለሰቦች የትኛውንም እምነትና ተቋም የማይወክሉ የታላቁ የነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም በማጠልሸት በተደጋጋሚ ጊዜ አላስፈላጊ የሆኑ የእሳቸውን ስምና የማይገልጹ ሁኔታ ነቢያችንን እያቋሸሹ መሆናቸውን ለመገንዘብ ችለናል። አጥፊዎቹ ለሕግ እንዲቀርቡ ለምክር ቤታችን የሕግ ክፍል ጉዳዩ የተመራ ሲሆን ወደ ሕግ እንዲያቀርቧቸውና በሕግ አስፈላጊውን ቅጣት እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ነሞን ቶኮ ቶኮ ቀረበ ኦፊ ቶያቹ ሂንደንዴኔ ከአመንታ ከሚዩ በከምቡኔ ነሞን ኡመማን ያካፊ ያከማፍ ኡመማን ከአመንታ ነሞታት ለቱ ከቢረ ደብረ ሞትዩ ሞቲ አንቢያ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቃበለ ሱዳፍ ያላን ነሞታሰ ሙስሊምኒ በከጅሩ ሁንደቱ ድማ አከና ካን ኦብሲኔፊ ከኢረለ ሂንደበረተሁ በከኒ ቃምኒ ዮካን ጣበኒ በከቡአ ሙስሊሞቶታ መኒ መሪ ዲሞታ እስላሙማ ኢትዮጵያዳ seera fi heera irratti hundaa'ee karaa nageenyatiif seera kan dhiheessu ta'uu fi murtii isaa malu kan argachiisu ta'uuf hordoffii dhumaa godhuu isaa kan itti fufe ta'uu asirraa akka beeytan carraa kanaan isinii ibsuu barbaada. አንዳንድ ሙስሊም ጠል የሆኑ ግለሰቦች keenya olitti jireenya keenya olitti jala murreetti himna nuti amantii keenya lubbuu keenya olitti jireenya keenya olitti biyya keenya olitti waan qabnu kana olitti amantii keenya jaallannaa jala muranii nuu beekuu qaban. Isaaf jiraanna waan ta'eef biyyi nagaa ta'uu kan nuti barbaanneef biyya Itoophiyaa kana keessatti tokko maqaa Oromummaatiin akka cabne namuu beekamaadha. Eenyunuu kana jala sararee beeka. Lammaffaa walqixa maqaa Oromummaatiin cabne sana maqaa Islaamaatiin cabne kana beeytan. Hundi keessanuu seenaa kaleessa dabarfata. warri kaleessa kana beeku kan akka waaqoo jala murreetti himna nuti namni wayta nabi muhammadin arrabsu sallallahu alayhi wa sallam komaalle irra hambuusu inni naafe hin dadhabe hordoftoota isaanii bideen alama addunyaa gumte kan miidhagina bareedina kan ka saayintistoonni addunyaa hundi dinqisiifata rasuula rabbi ka wanni isaan dubbatan haqa saayinsiidhaan bakka meeqatti yuunivarsiitiilee addunyaa keessa mirkanaa hojjiru ka saayinsiin teknooloojiin meeqee dhufee har'a waan nabi muhammad waggaa 1400 dura madiinaa keessa ta'anii biyya gammoojjii hadaaraa qaroomina irraa fagoo turte san keessa taa'ee haasaa ture har'a awurooppaa fi ameerikaan mirga kenniteefi beekamtii kenniteefi har'a addunyaan har'a qaroomne jettu sun keessatti wayita kan argu akkamittiin hin afne gadheen kanatu isa arrabsiisa kana isa quuqa hinaaffaan waanyoon hisdiin ulfan dhalanne ba ka bara kulli ittanaa jiraatu ba ulfa kee nama keessan baane ka gizee hunda ulfa baate de hinaaffaasantu isa arrabsiisa wayita namni nabi muhammadin arrabse qabxiin dura arraba isaa fuutee asii achiin hin deemin sagaraa fi fincaan isaa dhoqqee isaa san fuutee olii gadi tokko lammaffaa wayita namni rasuula rabbii arrabsu wanti namoota gadhee takka maqaa biyya keenya keessaa fi biyya alaalee addunyaa keessa bakka jirtu hin beeytanii yeroo hedduun akkasiin argama miti keessattuu zamana kana fa'a hin babbaayate maaltu akkasii baay'ise jennaan ulamaa'ani dhunuubu ummatihi jedhan maasiyaa ummata muhammad dalagaa jirutu nabi muhammadin arrabsiise jedhan ulamaa'ani garii maasiyaa nuti dalagu jiru diinii nuti gadi dhiifne diinii nuti ittiin qaanfanne wayita waluma keessa laaqamnee mazmuurii fi waan warri kun gadi dhiisu guutuu feesbuuka keenyarra poostii goonee walumaan jedhaa oollu wayita akkasin laaqamnu san nu tuffatan tuffii keenya argan haga nuti diin gadi hin deemne argan achirraa nama tuffatan namni ka humna qabdan kaga dandeessan tumaa jennaan gowwaan galee jaartii tume jedha namuu nama isaa gadii tuffata
أتي دين قد ديمتي دين نبي محمد قد إسنان وفيس قبابه نمني ويت نبي محمد الرسول صلى الله عليه وسلم خناف نمني توكو يسبل عليه فجون يسع الربسون وما توكو الران الرسو أمو ربي سبحانه وتعالى إرقما ساتف نتمسا مال جاء ربي سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم السلام عليكم إرقما ربي صلى الله عليه وسلم قاف دور إسلام ما ندفن هدور كيفمن سنكيسا نمني عتبة ابن أبي لهب جامو خاين تلرقما ربي فوري توري عجج أبا ساتين انت لرقما ربي خي من الدي بسيف انت لرقما ربي خوق فهمتي إرقما ربي برد في صلى الله عليه وسلم تكيسي وان انتان إرقما ربي تجي يروخن إرقما ربي صلى الله عليه وسلم يا رب سري سروتا خنكيت الراتي توكو اتنار مديدي قربا خنتي أباني سا أبو لهب خانم إرقما ربي تن أمانين خنا أكا إرقما ربي سري تيك قلبي نساني بيتيجو خناف خدان أما إرقما ربي المخير خدتتون كيبلا مفتي سيوانجو صداقب قافتو عتبة ابن أبي لهب نقدا في ججا دلدلاف قربي الشام بياما سيريا جامطنا إيمالا جج وقا إيمالا ورا قري ساوجين دي مسن ونين الآميف المخي خانا محمدي تو أبارسي محمد التكيبلا مو صداقا خنا في المخي ناتيسا يرو رفتن اللي أفجدو ملينا في الرب السنة دي انتلامت هل كانتو كو إسانو ما عتبة أفجدو خاي مرسيني تاجرو لينجي تكا أتشراس رفتيج عتبان لينجتو مالي فكديمتو بريدر مالي في جنة وانبل ليسي بيخا أنا في لينجتون وهيف ديمتي بريدر لينجي أمتا خنهم در تركان فتي عتبا برقي السيج روخنا عتبا مالجي قتلني وهو بمكة محمد مكة تايتي دعائي ساتين أسن نقلا فتيجي أكما إني صداتي لينجي أمتا ولكا يسفرتي لفتي سدربتي متى يسبشيستيج warri ergamaa rabbii arrabsuu jibbuu balaaleffatu duruma eegalanii jiran ilaa qiyaamatti situufuu ta'an garuu waan tokkollee fiduu hin danda'an ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa du'u hordoftoonni isaa nama 120 biran dabran nama muraasa jechuudha amma ammoo hordoftoonni isaa nama biliyoona 2 amantiin akka amantii ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam addunyaa tana wal gahaa jirtu hin jiru bakka tokkollee Afrikaa keessattis Yuuroop keessattis Ameerikaa keessattis biyyuma hunda keessatti amantiin akka islaamummaa babal'achaa jirtu hin jirtu namni akka nabi Muhammadin jaalatamu hin jiru maqaan akka nabi Muhammadin moggaafame hin jiru duniyaa tanarra kanaaf namni tokko isa balaaleffachuun isa arrabsuun uma tokko irraan hir'isu ammoo rabbi subhanahu wa ta'ala ergamaa isaatiif ni tumsa maal jaa rabbi subhanahu wa ta'ala إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إرقما خينا في مؤمن توتاف دنيا في قيا بروت الله نتمسنا في جاء رب سبحانه وتعالى السلام عليكم